Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan marsinaa rakkabuu keessummeessaan keessanarraan murataa sabaati. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaa isin beeksifna jalqaba oduutu dhiyaata. Oduttaan sun ammoo gabaasa oduu qabna. Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti hongee dhalatee wal qabatee beelli uumame uummatarraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Haalli godina Booranaa maal keessa jira yookaan uummanni godinichaa yeroo ammaa maal keessatti argama isa jedhu adda baafachuudhaaf gaaffii fi deebii aartist Immuu Booranaa waliin geggeessinee jirra. Kan ammoo taansuun isiniif dhiyeessina. Jalqaba irraa hanga xumuraa nu wajjin turaa isiniin jecha gama oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin ceesifna. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa keessan dhageessisu an waaqoon oleeti. Dhibee dugdaan qabame kan dhukkubsataa jiru Jaalkennaa Ayyaanaa diskiin dugdaa miidhamuun barame. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalkennaa Ayyaanaa yeroo darbe dhibee dugdaa godhatee mana wal'aansaatti deddeebi'aa kan ture yoo ta'u guyyaa gurraandhala 17/2023 qormaata cheekaappii galaa taasifameen diskiin dugda isaa miidhamuun beekameera. Dhibee kana wal'aanamuuf wal'aansi baqaqsanii horduu ooppereeshiniin akka barbaachisu bakki inni itti wal'aaname hospitaala Phaawulos Simoon sandura garuu walitti fufiinsaan torbaanitti yeroo 2 ji'oota 3 fiiziyootiraappii hojjechuu akka qabu ajajuun yoo kanaan wayyaa'uu baate ooppereeshinii gochuun kan hin oolle ta'uu mirkaneesse jechuun oduun arganne ifa godha. Dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa fi kolesterooliin mana hidhaa keessatti kan hiraaraa jiru Jaalkennaan amma immoo diskiin dugdaa rakkoo godhatuun haala hamtuu keessatti waan argamuuf Jaalkennaan hidhaa irraa ba'ee akka wal'aanamuuf kanneen dhimmi ilaaluu fi hawaasni Oromoo bakka jiru hundaa sagalee ta'uu fi akka qabu murna PP irratti dhiibbaa akka godhu dhaamsa dabarsina. Miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa fi Jaal Gadaa Gabbisaa dhibee tiruun hamaa ta'een qabamuun akkasumas Jaal Dr. Gadaa Waljirraa miidhama lafee miilaa qabsoo keessatti isa mudateen dhibeen isaa deddeebi'ee itti ka'uun sadan isaaniitu mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuu keessatti dhibeelee kanneeniin rakkachaa jiran. Hoogganoonnii fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii jiran Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennesaa Ayyaanaa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Gadaa Waljirraa fi Jaal Gadaa Gabbisaati. Hoogganoonnii fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo badii takkaan maletti ilaalcha siyaasaa qaban qofaaf waggoota 2 hanga 3 manneen hidhaa garaagaraa keessatti hiraarsamaa turanii fi jiran kunneen manni murtii yeroo adda addaatti bilisa isaan baasu iyyuu ajaja mootummaa biltsiginnaan poolisiin gadhiisuu didee hidhaa keessatti ittisuun dhukkubsattootaaf qorqalbiin akka dhukkubsatan taasifamaa jiran. Bifuma wal fakkaatuun tibbana godina irraa kanneen hidhaman hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo Jaal Hundee Daraaraa fi Jaal Daraaraa Lammii miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo hidhamtoota irraa kophatti baafamuun Hundeen Zuwaay bakka addaa namni arguu hin dandeenye fi
Daraaraan ammoo asallatti mana dukkanaa ifaa hin qabne keessatti sababa tokkoon alatti lamaan isaaniitu mana murtiittis osoo hin dhiyeeffamin dararamaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromootti himaniiru. Jaarmaa mirga namoomaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbattoonni mirga dhala namaaf falman adda addaa hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo kunneen erga manni murtii bilisa isaan godhee mootummaan hidhaa keessatti ittisuun seeraa miti jechuun akka gadhiisu ibsa baasaniin gaafataa turuun ni yaadatama. Ilmaan Oromoo Walloo Oromummaa isaaniin yakkamuun magaalaa Finfinnee keessaa adamfamanii hidhamutu dhagahame. Akka odeessi maddeen sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessutti ilmaan Oromoo Walloo magaalaa Finfinnee keessa jiraatan guyyaa kaleessaa gurraandhala 18/2023 magaalaa Finfinnee keessa ukkaanfamutu dhagahame. Ilmaan Oromoo Walloo sababa tokkoon alatti Oromummaa isaaniin yakkamuun hidhaman keessaa kanneen maqaan nu dhaqqabe Adam Muhammad Adam, Sultaan Shee Umarii fi Abdallaa Muhammad keessatti argamu. Ilmaan Oromoo Walloo godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa jiraatan balaa lolaa uummata nagaa irratti labsameen walqabate barootaaf rakkoolee walxaxoo rakkoo lolaa, rakkoo beelaa, rakkoo baqaa fi eenyummaa yakkamuun qaama mootummaa finxaaleyyii Amaaraa ganamaa galgala lola irratti labsaniin dararamaa turuun isaanii ni yaadatama. Hireen Sinodesii Oromiyaa sabaa fi sablammiilee akkasumas abboonni amantaa muudamanii maal ta'a isa jedhuu fi rakkoolee tibbana mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi Sinodesii Haaraa Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa hundeeffame irratti dubbi himaan Sinodesii Haaraa Barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa fi Barsiisaa Daaqoon Daani'el Caalaa yaada kennaniiru. Odeessa wal fakkaatu biraatiin abbootiin amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay walitti dhufeenyi sababii waraana naannichaatiin wal qabatee bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa adda citee ture deebi'ee akka eegaluuf gaaffii dhiyaatee fudhachuu didutu dhagahame. Guutummaa bal'ina oduu kanaa gara maayitti isin dhiyeessina. Mormii hanqina bishaaniitiin ka'e hordofuun humnoonni nageenyaa magaalaa Walqixxeetti dhukaasa uummata hiriira ba'e irratti bananiin namoota 6 ajjeesuu fi 15 ol madeessitu barame. Gurraandhala 16/2023 jiraattonni magaalaa Walqixxee kan godina Guraagee naannoo uummattoota kibbaa keessatti argaman rakkoo hanqina bishaan qulqulluu qaban mul'isuuf jaarkaanii qabatanii hiriira ba'an irratti hidhattoonni mootummaa dhukaasa itti banuun namoonni 6 yoo ajjeefaman namoonni 15 ol ammoo akka malee madaa'u maddeen oduu gabaasaniiru. Gaaffii karaa nagaan gaafatameef deebiin mootummaa irraa kennamu rasaasaan uummata nagaa fixuudha kan jedhuun komiin hedduun karaa miidiyaalee hawaasaa deemaa akka jirus barameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufaa. Amma gara gabaasa oduu qabnutti isin ceesifna. Rakkoolee mana amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi Sinodesii Haaraa Oromiyaa fi sabaaf sablammoota hundeeffame irratti akkasumas kophatti bahuu mana amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay irratti gabaasaa qindaa'e. Odeessi gurraandhala 17/2023 ba'e akka mul'isutti wallabdeen gaaffii mirgaa tajaajila afuuraa afaan ofiin argachuu wal qabatee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti mudate mariidhaan furamuusaa fi abbootiin amantaa Abbaa Saawuroosiin durfaman naannoo Oromiyaa keessaa abboota amantaa tajaajilan 25 haaraa muuduu erga ibsanii muddamni mana amantichaa keessatti haalaan dabaluun isaa ni yaadatama. Dabalataanis Sinodesii Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa kan jedhu hundeessuu ibsaniiru. Kana hordofee qulqulluu Sinodesii Tawaahidoo Itoophiyaa Abbaa Saawuroosiin dabalatee abboota amantaa gochaa kana qindeessan jettee tajaajila irraa dhoorkuu himte. Mootummaan ammoo dhimma amantaa keessa gale jechuun himatte. Abboota amantaa muudaman kanneen maqaa isaanii duraaniin akka waamanii fi tajaajila bataskaanichaa homaa akka hin arganne dhoorkuus ibsite. Haa ta'u malee
ergasii marii dureewwan amantichaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin geggeessaniin wal dhabdeen gidduu isaaniitti mudatee ture furamuu ibsame. Taateewwan dhalate kan irratti dubbii himaa qaama Sinodosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammiilee jedhamee hundaa'e kan ta'e Barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaa jimaata dabre ibsa kennaniin qabxiilee 10 bataskaanatti waliin irratti walii galan keessaa qabxii tokkoon alatti kan fudhatan ta'uu himan. Bakka abuunotni sadanii fi abbootiin amantaa garichaa biroon argamanitti dubbataan obbo Haayile Mikaa'el qabxiileen irra hedduun walii galteen irra gahaman gaaffii keenyaaf deebii ta'u jedhanii inni guddaan garuu raawwii walii galtee kanaatti waan ta'eef obsaan hordofna. Ofii maal irratti waltaan abbootiin amantaa muudamanii hoo maal ta'u kan jedhu ifatti hin ibsine ture. Hireen abboota amantaa haaraa muudamanii maal ta'a isa jedhuuf Barsiisaa Daayqoon Daani'el Caalaa kan garee Sinodosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammiilee waliin ta'an BBC'tti akka himanitti erga waltaanee ibsi kenname qabxiiwwan irra deebiin ilaallee kan itti walii hin galle akka jiran hubanne irratti mari'ataa turre jedhe. Koree wal dhabdee kanaa hiikuuf hojjetuu fi qaama mootummaa as keessattis hirmaachaa jiru waliin qabxiilee irratti walii hin galle kaasne mari'anneerra jedhan. Qabxiin irratti waliin taane keessaa tokko waa'ee abbootii amantaa haaraa muudaman ilaalchiseeti kan jedhan Barsiisaan Daani'el muudamni abbootii amantaa haaraa muudamni murtee kan argatu yaa'ii waliigalaa qulqulluu Sinodosii caamsaa keessa geggeeffamu irratti jedhamu hima. Akkaataa doggomaa mana amantaa kiristaanaa Ortodoksii muudamni si'a 2 hin kennamu. Kun dhimma icciitii lubummaa waan ta'eef irra deebiin muuduun doggomaa mana amantichaa diiguu ta'a. Irratti mari'annee walii galleerra. Abbootii kanneen irraa deebiin muuduu osoo hin taane yaa'ii dhufu irratti muudama isaanii raggaasisuu qofa ta'uu akka qabu waltaane jedha Daaqoon Daani'el. Barsiisaa Haayile Mikaa'el ibsa kennan keessatti qabxii falmisiisaa kana fudhanneerra jedhaniin muudama episkoopisoota ilaalchisee seerri qannoonaa cabee waan hin jirreef adeemsa ammaa booda deemu seera faallaasaa yoo ta'e raawwisaa hordofna jedhan. Waliigaltee abbaa qabxii 10 gareen lameen irratti waliigalan irratti garuu abbootiin amantaa Sinodosichaan muudaman bakka isaanii duraaniitti deebi'anii filannoo caamsaa irratti ulaagaa yoo guutan muudamuu malu jedha. Koreen araaraa kan raawwachiisu dhimmi kun sirriidha jedhee fudhatee deemeera kan jedhan Barsiisaa Daani'el abboota mariisisanii deebii kan nuuf kennan ta'a jedhe. Sinodosiin kun sichi hin jiraatu. Dhimmi hundeeffama Sinodosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa hundaa ilaalchisee gaaffii Sinodosichaan dhiyaate deebii yoo argate akka diigamus dubbateera. Gaaffiin gaafataa turre gaaffii dhugaatii, gaaffii bulchiinsaa, walqixxummaa fi gaaffii uummataa kana qooqa isaatiin tajaajiluuti. Abbootiin amma muudamanis deemanii bakka ramaddii isaaniitti hojii isaanii akka itti fufanidha qabsoon keenya jedhe. Yoo gaaffileen kunneen deebi'an tokkummaa mana kiristaanaa fi biyyaaf jecha dhimma hundeeffama Sinodosii Oromiyaa kun kan hafu ta'a jedhan. Dhorkaa qulqulluu Sinodosii Tawaahidoo Itoophiyaa Abbaa Saawuroos fa'aa irratti dabres ka'uu himeera. Waliigalaan deebii guutuu qabatee kan dhufu garuu yaa'ii Sinodosii waggaatti al 2 geggeeffamu ji'a caamsaa dhufu keessa geggeeffamu ta'a. Abbootiin amantaa naannoo Oromiyaa keessaa afaan keenyaan uummata tajaajiluu hin dandeenye amantoonni nu harkaa bahaa jiru jechuun gaaffii dhiyeessaa turan. Qulqulluu Sinodosii irra deebiin gahaa ta'e dhabuu keenya irraa kan ka'e murtee kanatti deemnes jedhaniiru. Amantaan Ortodoksii biyya keessatti amantaa hordoftoota guddaa qabanii fi umrii dheeraa qaban keessaa tokko ta'us ibsaniiru. Haa ta'u malee guutummaa goleelee Oromiyaa keessatti hordoftoonni amantichaa bakkoota akka Gimbii, Qeellam Wallaggaa, Amboo fi bakkoota biroo hedduutti Phaaphaasota Oromoo Sinodosiin Oromiyaa ramadaniif ala kan biraa akka hin barbaanne ibsaa turuun isaas ni yaadatama. Odeessa wal fakkaatu biraatiin abbootiin amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay walitti dhufeenyi
sababii waraana naannichaatiin walqabatee Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa adda citee ture deebi'ee akka eegaluuf gaaffii dhiyaateef fudhachuu didan. Waraana cimaa waggoota lamaaf naannoo Tigraayitti geggeeffamee ture walqabate kutaa biyyattii kanneen adda citanii kan turan abbootiin amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay tibba waraanichaatti wayita Bataskaanaa fi amantoota naannichaa irra badiin qaqqabutti Bataskaanni jiddugala balaaleffachuu dhiisutti komachaa turuun ni yaadatama. Kana malees dureewwan amantichaa tokko tokko hanga adda waraanaatti imaluun loltootaaf jajjabina kennuun obbolaa isaanii waraansisan jechuun komii hordoftoota amantichaa gama naannoo Tigraayiin wayita ka'u ni dhagahama. Waggaa tokkoon dura Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa irraa adda ba'uun addatti mana lubummaa Tigraay hundeessuu murteessuu ifa taasisuun isaanii ni yaadatama. Amma ammoo haala xalayaa abbootii amantaa olaanoo Bataskaan Ortodoksii naannichatti argamaniin mallattaa'uun miidiyaa naannichaatiin gabaafametti gaaffii Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa walitti dhufeenya adda citee ture deebisee akka eegaluuf dhiyaate osoo hin fudhatin diduun ibsameera. Haa ta'u malee Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa gaaffii dhiyeesseef deebii abbootii amantaa Tigraay kenname kanarratti hanga yoonaatti kan jette homtuu hin jiru. Abbootiin amantaa naannoo Tigraay kanneenis xalayaa deebii gaaffii kanaa fuula 6 irratti sababiiwwan walitti dhufeenya akka adda citu taasisaniiru jedhu gadi fageenyaan barreessaniiru. Adda durumaanis badii fi miidhaa mana amantichaa fi uummata naannichaa irratti argamurraa kaanee Bataskaanattiin hin balaaleffanne akkasumas waliin hin dhaabbanne kan jedhudha. Lammaffaa irratti tibba waraanni naannicha keessatti geggeeffamaa turetti haasaa jibbiinsaa hordoftoota amantichaa fi kanneen mana amantichaa keessatti aangoo adda addaa qaban taasisaniif manni amantichaa haaluma ittiin bulmaata mana amantichaatiin akka dhaabsisuufis gaafachuu yaadatama. Sababii kanaas mana lubummaa waliigalaa Salaama Kaaste Birhaan jechuun addatti mana lubummaa hundeessuu isaaniif kunis naannichaa fi hordoftoota amantichaa addunyaa adda addaatti argaman biratti fudhatama waan argateef gaaffii keessa akka hin seenneef daandiidhuma eegalaniin akka itti fufan ibsaniiru. Kana malees xalayaan Bataskaanaan Ortodoksii Itoophiyaan barraa'e qofatti Phaaphaasota 5 ergamuu kaasuun kunis karaa mana lubummaa hundeeffame waliigalaa Salaama Kaaste Birhaaniitiin malee dhuunfaan ergamuu hin qabu ture jedha xalayaan deebii kun. Sababii kanaatiifuu gaaffii amma sinodosiin Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa walitti dhufeenya adda citee ture akka deebi'ee haarumuuf dhiyeesse ammaan tanatti kan abbootii amantaa naannichaa qofaan deebifamu waan hin taaneef akka gaaffichi hin simatamne xalayicha irratti ibsaniiru. Gaaffii Bataskaanaatiif deebii kennuuf kan mallatteessan ammoo Phaaphaasota sabakaa kutaa biyya kaaba lixa Tigraay, baha Tigraay, jiddugala Tigraay fi kan Maqaleeti. Paatriyaarkiin Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas gaaffii fi deebii yeroo garagaraatti tibba waraanaa sanatti taasisaniin Tigraay keessatti badiin raawwatamuu fi waraanichi akka dhaabbatuuf irra deddeebiin gaafataa turan. Waggoota lamaaf wal waraanaa kan turan mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay wal waraansa dhaabuun wal dhabdee isaanii karaa nagaatiin furuudhaaf waliigaltee nagaa sadaasa darbe Afrikaa Gibbaatti mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Waliigaltee nagaa mallattaa'een boodas waraanichi dhaabbachuun alatti tajaajiltoonni bu'uuraa waggoota lamaaf naannichatti adda citanii turan deebi'anii tajaajila eegaluun alatti mariin hojiirra oolmaa waliigaltee nagaaf daandii mijeessuu qondaalota mootummaa federaalaa fi bakka bu'oota naannoo Tigraay waliin geggeeffamuun gabaafameera. Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa haaluma waliigaltee nagaatiin booda uumame kana hordofuun walitti dhufeenyi abbootii amantaa naannoo Tigraay waliin adda citee ture akka deebi'ee hordofamuuf xalayaan gaaffii kun kan dhiyaate. Sababii waraanichaatiin naannoo Tigraay keessatti badiin namoomaa fi qabeenyaa olaanaan kan qaqqabe yoo ta'u, bataskaanotaa fi hordoftoota amantichaa hedduurras miidhaa qaqqabuun gabaafamaa ture. Kanumaan wal qabatee abbootiin amantaa Ortodoksii Tigraay walitti dhufeenya mana amantichaa jiddugala waliin qaban adda kutuun addatti mana lubummaa Tigraay hundeeffachuun murteessuu ibsanii ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya, gabaasaan oduu kun kan BBC Afaan Oromoo irraa fudhannedha.
fi kana yoon finfinnee gadi laalu anodaan gamoo tarreesse godhoon qabuchi keessa dachii koo maalaan balleesse nattimi yoo waa dhageesse dachii koo maalaan balleesse nattimi yoo waa dhageesse. dubbaddu yaada kiila baan durri koo irratti awwaalame eebaleeka maalaan rafee bula alagaan saamame dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa. Ilmi kiyyaa haqaffamata wareegamus dhibbacheessan kumadaalata ajjechaa fi hidhannuun fitoo falmii gurbaa falmii walirraa cituu. Baalee haga boolee jechuun maaliif hafee? Biyyoo gariin osoo falmuu gariin maaliif rafee? Nura baalee kun hundi hin jiru osoo nu wal taane garaada baalee hin jiraannu kaatti kan nu dhaale. Biyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Nura baalee kun hundi hin jiru osoo nu wal taane garaada baalee hin jiraannu kaatti kan nu dhaale. Biyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Karaan fagaatee dhuguu galamii garaana nyaate. Biyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Baalee gubbaan maaltu addaata qeeroon ka'ee waan waaqoon dhufe fakkaata Harargeerraan maaltu addaata qeeroon ka'ee eelamoo dhufe fakkaata Wallaggarraan maaltu addaata qeeroon ka'ee abishee dhufe fakkaata. Wali sobuna riya gara sobuna biyal maduki buna rante siru walinduna wali sobuna riya gara sobuna biyal maduki buna rante siru walinduna benam bobuna yalal tuti gala galgala gal tuti malaka kadin jenne jala botumatu botadala odinis naturgofte kalbinis wana yadde Salaale buna biyyataade Booranaa fi Gujii keessa eenyumaa walirraa dheessa lammiin boongaa Budapeessa Ilubbaa Boorjimmaa keessa eenyumaa walirraa dheessa lammiin boongaa Budapeessa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuraarra geenya jira. Sunis gogiinsa kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti uumame wal qabatee haala beelaa uummata harka qabee jiru irratti gaaffii fi deebii aartist Ammuu Booranaa waliin geggeessinetti isin dabarsina kunooti. Ayyamamtuu taatee miidiyaa keenya wajjin haasaa taasisuu fi sagalee uummata kee ta'uu fi yeroo kee waan aarsaa gootee fi duraan dursee guddoo ulfaadhuun siin jechuu barbaada. Ayyee galatooma horaa bulaa sanillee. Ayyee egaa uummanni keenya Booranaa kuni balaa beelaatiin hongeedhaan miidhamaa akka jiru namni hundumtuu inuma quba qaba. Haala kana sirraa baruudhaafi gara keetti ka bilbilemee duraan dursee yoo sitti tolee uummata keenya wajjin akka wal bartuu fi
maqaan keenyuudha godina sanaa immoo kanatitti dhalatte oona kami yookaan aanaa kamidha? Ani weellistuu Immuu Girmaa yookaan immoo Booranaa jedhama. Weelluun beekamaa sirboota aadaa Booranaa hojjechuudhaan aadaa Oromoo garaagaraa hojjechuudhaan hojiin kiyyaa ka beekamu. Kan itti dhaladhe immoo godina Booranaa magaalaa Yaaballoo keessa dhaladhe guddadhe. Ayyee ulfaadhu immoo artistii ta'uu kee egaa immoo maqaadhaan illee sin beekaa garuu bilbilli kun kee akka ta'e namni isaan naaf eeranii weellistuu immoo akka ta'e hin barre. Asumaan illee wal baruu keenyaaf guddoon gammadee jira. Mee haa tolu haalli uummanni keenya Booranaa godinatti dhalatte dabalatee aanonni godina Booranaa cufa keessa jiran haalli isaan itti jiranii balaa hongee kanaanii dheerachuu caamsaatiin haalli isaan itti jiran maal fakkaata? Akka miidiyaa hawaasaarraa arginutti hedduu ulfaataaf kan nama gaddisiisudha. Ati immoo akka jiraattu yookaan dhalattuu tokkotti rakkoo kana qaamaan keessatti argamtee hirmaataa waan jirtuufi guddoo nuuf ibsuu dandeessa waan ta'eef haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Haalli ummati Booranaa ammaan tan kee jiru haal jechaanii himee si ibsuu danda'u miti. Osoo ilaan arguu danda'amee ilaan argitanii yosun sila nama galti rakkoon Booranaa ammaan tan kee jiru. Haalli sooshaal miidiyaa irratti illee gabboo haalii garii gartee nam sukkanneessu waan sukkanneessa waan ta'eef ija namaafuu dansaa miti jedhamee suuraan garii akka hin baane dhowwameeti nummaan ka qabanne jechuudha. Eenyu ka dhowwu akka hin baane egaa dhugaa keetii baay'ee namatti ulfaata sammuu namaa akka sururuudha taateen ta'aa jiru akka hin baane ka dhowwe kun ummatichuma moo qaama kamiidha? Namni dhowwe biraan jiru nu umattu ija namaafuu waan gaarii hin taane fi ofum keenya qabanna malee qaamii dhibiin suuraan kun hin bahiin jedhee dhowwu jiru. Yoo garii gartee rakkoo nam keetillee yoo baastu miidiyaatti aga darbee rakkoon ummata kun kan keessa nama miidhu jira beetta gaaf baastullee ijaafuu kasitti hin tollee jira. Dhugaa keetii. Sanuma wal qabateef malee qaamii silaa dhowwuu hin jiru. Haa ta'u immoo akkuma Booranaattu godinii Booranaa cufaayyuu hongeen dhahamee rakkoo qaba. Hoggaa 2-3 deemu jiru hongeen kun agummatirraa irri turetti. Maalinnaan bokkeenni yeroo roobuu qaburratti hin roobne gara hoggaa 3 ga'eera bokkaan odoo roobin. Bokkeenni yoo roobni immoo margi ba'uu hin danda'u. Yoo margi hin jirre immoo horii waan nyaattu hin qabdu. Horii waan nyaattu hin qabdu. Horii yoo hongee kanaan dhaamtee duutu immoo ummati waan nyaatu hin qabu. Maalinnaan ummati keenya horsiisee bulaadha. Horii kan elmatee dhadhaa baafatee gurgurataa aannan loonii dhugaa kanaan jiraata jiru jireenyi isa kan waan horiidhaan wal qabate. Horiin gara miliyoon 2 oli du'eera godina Booranaa keessatti. Namni illee lubbuu dhabanii jiru haala kanaan akkuma miidiyaa hawaasaa irrattis mul'atu nus akka miidiyaa tokkotti akka odeessa qabnutti egaa horii haga kanaa oliidha ka dhume naan jechaa jirtame lubbuun namootaa hongee dheerate kanaan darbe oo hagamin ta'a laata? Nama lubbuun darbe haganidhee lakkoofsaan hin beeku. Naannoo baadiyaa amma makiinan illee seenne jira beektaa? Gara konkolaataan hin seenne fageenyi irra ka jiran daangaa irra ka jiran irri caala ummata sanin miidhamee ummati sun immoo fageenyi jira hin dedhamani. Gaafa ammoo nyaati kun irraa turee deemee arganii nyaatanii garaan kun bokokee gardu'aa geessa. Nyaatarraa turanii waan turaniif gaafa argatan innis rakkoo biraaf isaan saaxila jechuudha. Rakkoof saaxila. Ummata daangaa gubbaa jijjiiru baay'ee miidhame. Lafti xiqqoo konkolaataan daandiin konkolaataa keessa darbu aga tokko warra sanarra wayyaa hin qabu jechuudha. Warra sanirra aga ta'e xiqqoo wayyaa qabu. Garuu haalli ammaan tan ummati kee jiru naannoon garii gandooti garii lubbuu namaaf iyyuu sodaachisaadha. Anis gandoota aga 3 akkas gara daangaa gubbaa deddeemee jira ummataaf midhaan dhaqqabsiisu. Deddeemee jira garuu ummati dheebuu qaba dheebuu bishaanii qaba bishaan hin jiru. Guyyaa 6 bishaan hin dhunne gaafa midhaan kan karaa deema wajjin mucaa keenya karaa deema jirra orgaanaayizer waliin qindaa'ee kan uummata keenya bira yeroo lam dhufee jira. Isattis
haasa'ee ture waan kana. Ummati guyyaa ja'a gaaf midhaan dhaqqabsiisuu deemnu daangaa gubbaa guyyaa ja'a bishaan hin dhunneedhaan. Guyyaa ja'a. Mee midhaan kan maaliin dhaabannaa siin jedhan agas caarrakkuun hin jira. Ijoollee xixiqqoo jira. Kanaafuu haalli ummati keenya jiru baay'ee hedduu tokko ulfaatadha. Midhaanuma isaan dhaqqabe kanayyuu rakkoon bishaanii waan jiruuf midhaanuma kanayyuu waan ittiin bilcheeffannu yookaan ittiin laaffiffannu hin qabnudha kan isaan isiniin jedhan. Midhaan ittiin bilcheeffatan dhiisi qoonqoo ofiittu bishaan dhugan dhaban. Mee midhaan namni san nuuf fiddan kan maaliin bilcheessine nyaannu guyyaa ja'a bishaan hin dhunne nun jedhan. Ulfaataadha guyyaa ja'a mitiiti guyyaa tokko keessatti iyyuu sa'aatii 2-3 walitti fuftee qoonqoo gogaa bishaan dhabdee taa'uun agam akka ulfaatu namni kamuu hinuma beeka. Kanaaf guddoo ulfaattuudha dhugaa dubbachuuf egaa uummataafis ifaa ta'u gurra uummataa aga'uudhaaf kan si gaafachaa jirru malee wanti kun nu jalaa dhokataa ta'e yookaan wallaallees miti irra guddaa immoo ati qaamaan keessa waan jirtuufi nuti dhaqnee qaroo keenya yookaan ija keenyaan arguu hin dandeenyaati isheen keessa jirtu argite immoo guddoo beekta miidhamarra ga'e waan ta'eef uummataaf ifa goonee sagalee ta'uun hataanuufi dhagaa akkasi dubbisne meegaa akkuma naan jechaa jirtu rakkoon keessa jiran ulfaataadha. Midhaanuma dhaabbanni tokko arjoomuuf iyyuu waan ittiin bilcheeffatan hin qabanidha kan naan jettu. Garri baadiyyaa immoo irra guddaayyuu akka miidhamaa jiranidha. Egaan dhugumatti magaalaa konkolaataan keessa darbuu danda'u tarii namni garaa laafee konkolaataa kanaan waa dhaqqabsiisuu yookiin immoo waa of harkaa qabu konkolaataa kanaan deemee waa barbaaddachuu mala ta'a. Garri baadiyyaa immoo miillaan socho'uuf namni silayyuu balaa hongeetiin miidhamee jiru lafa dheeraa socho'ee homaa gochuu hin danda'u kun eenyuufuu beekamaadha. Meegaa dhaabbanni tokko kan akka jirraa orgaanaayzeeshin kun marsaa 2 dhufeeraa naan jettee sana malee qaamni deeggarsa godhe dhaabbata dhuunfaas haa ta'u nama dhuunfaa abbootii qabeenyaas haa ta'u wanti godhamaa jiru jira akka jirraa orgaanaayzeeshinii kana qaamni deeggarsa kana godhe jira. Qaamni ani wajjin deemee ganda 3 dhaqqabsiise. Alchiisoo paasturaal staff ijoollee booranaatiin dhaabate sun immoo onguma kanaan wal qabateeti ammuma dhaabbate alchiisoon kun immoo aga dhaabate torbee 3dha. Torbee 3 humna horatee inni ofirraa ka'ee gargaaru yookaan fandii adda argatee osoo hin ta'in ijoolleen Oromoo ka biyya keessa jirnuuf biyya ala jiran. Beesee walitti guuranii qarshii walitti sassaabanii gama alchiisootiin ergamee akkanaan alchiisoon midhaan uummataa bitee qabatee dhufe. Kaan immoo amma namni midhaan qoodu jiru torbee boorana jedhamee Dr. eenyudha maqaan isaa Amboo Yuunivarsiitii irraa. Inni midhaan zayitii makiinaa 9 qabatee booran seene. Booran seenee baadiyyaallee sesseenee amma qoodu jira akka dansa qoodu jira. Magaalaa Yaaballoo irratti qoodamee jira. Dubluu meegga deemanii jiru hanga mi'ootti deemna jedhanii. Kaan immoo Taaffasaa Boorantoo Faawundeeshin ka'eedhamu jira. Taaffasaa Boorantoo Faawundeeshin immoo innis torbee kan keessa hin deemna jedhanii warris deeggara ofii maatii warra irraa ka'anii uummata Booranaa irraati nama walitti waan kan gargaaruu barbaadu. Uummata Booranaa qofaa miti warra biyya ala jiran biyya keessa jiran Oromoo hundarraati walitti sassaabee uummata bira dhaqqabsiisuuf qophii gubbaa jira. Gargaarsa bitachuu jira. Qaamota kanatu ammatti deeggarsa gochaa jira jechuudha. Gama mootummaa amma biyya bulchu kanaatiin wanti ta'e jira gama mootummaa bilxiginnaatiin deeggarsi yookaan gargaarsi birmannaan taasifame jira. Agas cufa baay'ee ta'uu baatus mootummaan garbuusa gonofaatiin achiin amma ta'e uummata deeggareera. Quubsa ta'uu baatus amma ta'e bakka tokko deeggaraniira. Karuma buusaa gonofaa kana malee uummata godinichaa cufan hin dhaqqabne jechuudha. Hin dhaqqabne.
haa tolu gaamee godinni Booranaa gaa lafa Oromoo bal'aadha. Ona yookaan aanaa garaagaraa of keessaa qaba. Ganda hedduu of keessaa qabaachuudha mala. Gandoota inni qabu onoota inni qabu kana keessaa hagammaatti tarii onninni gandinni dhaqqabe hagam ta'a laata? Hagamtu immoo omaan argatin jira laata waan quba qabdu yoo jiraate? Amma fakkeenyatti aanaa dubluqii kan jedhamu jira. Aanaa dubluqsiin jala gandi 13 jira. Gandi 13 buqqaa'ee magaala jira. Magaala dubluqii buqqaa'ee. Maalinnaan ummati waan hedduu horii hin qabu, waan sooratu waan dhibii hin qabu, achi waan rakkachaa jiru hunduyyuu buqqaa'ee gandi 13 aanaa dubluq jala achi jira. Aanaa dubluqi sun jala warri buqqaa'ee gandi 13 jiru abbaan warraa 8,800 fi 900 abbaa warraa. Kun hundi kan gargaarsa gatee argatee jira, kan argannee jira. Nutis karaa deemaa wajjin achi surree dheengaddaa hundumtee ummati walqixa wal ga'uutti hin jiru. Maatii baay'eedha. Maatii abbaa warraa tokko jala nama meeqa jira waan jedhu tilmaamuu dandeessa. Agam immoo gargaarsi kun quubsadha. Wanni hedduulleen ilaallama. Quubsanis wanni jiru ummati akkuma hin dooneef lubbuma bararuu malee wanni dhaqqabsuun illee waan quubsaa miti. Fakkeenyaaf midhaan boqqolloof zayitii deema. Namni kun beelan miidhameera boqqolloo nyaatee midhaan boqqolloo kana goga ishii bishaaniin nyaatee agam dandamachuu danda'a. Ijoolleen xixiqqoo hin jirti. Durii yooyyuu booshellee nyaatan aannan irra dhugan aannan hin jiru. Ijoolleen xixiqqoon kun immoo boqqolloo kan nyaattee agam dandamachuu dandeetti waan kanarra ka aannan hin qabne kan waa biraa hin qabne. Kanaafuu haalli uummati kee jiru baay'ee sodaachisaa. Ispeeshaalii daa'imman irratti hojjetamuutti hin jiru. Daa'imman wanni adda deemuutti hin jiru. Daa'imman kanaaf immoo odoowwanni addaa maatii ijoollee xixiqqoo qaban adda baafamee maatii ijoollee xixiqqoo suniif wanni addaa godhame ijoolleen kun du'arraa yookaan miidhamarraa bararamuu dandeettedhe yaada. Garuu amma ammaatti ijoollee irratti hin hojjetamne. Ijoollee kaampaas barattu jira. Ijoollee kaampaas deemtu kanallee waan dur waan qabdu horiif gurgurtee waan gurgurtee haadhii kun ijoollee ofii ergatti garma barumsaa. Amma waan ittiin ergattu hin qabdu. Dhugaa dubbachuuf hedduu namatti ulfaata gambiraan uummata keenya qaama biyya bulchuu fi qaama ollaa jiru qubattootatu kan akka Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Ba'aa jala akka itti miidhamaa jiru kun immoo waan harka rabbii keessaa dhufee miidhamaa jiru rakkoon garaagaraa gaafa dhageessu hedduu namatti ulfaata. Meegaa gandoonni 13 buqqaanii iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru. Abbaa warraa 8,000 olidha. Daa'ima of jalaa qabu. Warreen kunillee kan waa dhaqqabe jira kan hin dhaqqabne jira naan jechaati ka jirtu. Namoonni buqqaanii gandootuma amma 13 naan jette kana qofadha moo tarii iddoo biraarraas buqqaanii ka jiran jiru laata? Gandoonni amma aanaa dubluqi buqqaanii gandoota dubluq jal jiran ka buqqaan. Isaan kaan immoo ka aanaa biraa jal jiran aanum jal jiran sunitti odoon buqqisiin achuma dhaqqabsiisuu jiran waan danda'an. Waan danda'an warra achuma buqqisii gargaaruu jiranii ka buqqaanii am dubluq jiran ka naannoo gandoota dubluq jal jiran. Amma naannoo akka taltalleettis gandoonni akka malee ummati kukkufee miidhame gandooti jiranii gandoota maammoo qaxxee ka jedhamu jira. Gandoon sun jala warri jiran gandi 8 taltallee oboq ka jedhamu jira. Warri achi jal jiran guddoo miidhamanii jiran taltallee jal ka jiran jechuudha. Gandoota gargaarsi guddaan barbaachisu gandi sun. Gandoota gara wanni aanaa borborii jar jiran gandooti 3 achi dhaqqabe jira. Gandooti amma bishaan hin qabnedhani baay'ee rakkatan. Gandi Tumaa, Badhaasa fi qaqalloo Harorgee ka jedhamu jira. Gandooti sunillee gandi bishaan hin qabne gandi daangati. Ummati sun immoo daangaa fedhee achi taa'ee waa'ee beela warra osoo hin ta'in waa'ee daangaa haasa'an warri. Akkamitti daangaa kan lakkifne deemnee achi teennaa. Achi makiinaan torbaanuttuu seenuu uummata kan birri dhaqqabu.
warri akkamitti daangaa kan lakkifne deemne bakka namni nu argutti akkami buqqaane deemna daangum keenya irra duuna malee duunelleedhan. Buqqaane deemuu qabnu qe'ee keenyarraa daangaa keenyarraa jedhu. Daangaa kan lakkifne deemuu qabnu. Mee achittoo akkamitti waa dhaqqabuu danda'a jettee yaaddati yoo maal godhanii uummata keenya warra qe'ee isaanii gadhiisanii deemuu irrachumatti dhumachuu nu wayya jedhan kana konkolaataan illee seenuuf yeroo hedduu fudhataa naan jechaati jirta. Garuu lubbuu uummata keenyaa kana baraaruudhaaf akkamittitu waa dhaqqabuu danda'a jettee furmaata keessa? Wadhaqqabuun yoo namni wanni kun warraa mala wanni kun dhaqqabu qaba jedhan hin dhaqqaba. Nutis makiina fudhannee deemne gaaf deemnu konkolaataa fudhannee deemne. Konkolaataa fudhannee deemne waan dhaqqabsiisuu qabnu uummataati yaayyuu dhaqqabsiisne. Maalinnaan tiraanispoortiitti hin seenne malee makiina yoo namni qabatee deeme makiinan karaan makiina hin seensisa. Garuu tiraanispoortii makiinan hin seenu. Uummati isaatii barbaade ba'ee bitachuu hin danda'u. Deemuu hin danda'u karaa kan miilan. Maleessa bakkichi konkolaataan argamee namni gumaachuu jiraate jennaani geejjiba uummataa tochi keessan darbuudha malee daandii konkolaataan irra deemee saba sana dhaqqabu numa jiraata. Hin dhaqqabu. Amma maalidha wanta warra barbaachisutti warra dhaqqabuutti hin jirre horii hin qabu horii fixate bishaan hin qabu xeena keella hin qabu. Amma haadholiin tokko yoo achitti ciniinfattee wanti ittiin makiinaan hin jiru xeena keellaan hin jiru gidduu kana du'uullee dandeessi. Kanaafuu ijoolleen xixiqqoon jiran haalli warri amma aanaa borbor gandootee aanaa borbor jal jiran gandi sadeen sun rakkoo cimaa kee jiran warri. Isaan kun sadan warra xiyyeeffannoon addaa godhamuu fi qabudha akkati naan jechaa jirtutti. Haa tolu hin mugaame yeroo kee guddoo sirraa hin fudhadhu gara xumuraatti geessinaa mee rakkoon hawaasa kanaa yoo maal ta'etu furamuu qabaa maal gochuudha qabnaa jettee yaadda akka uummata Oromootti yoo maal ta'e rakkoon kun inni wagga waggaan itti deddeebi'u inni bararratti lakkoofsise kun yoo maal ta'e furamuu qabaa maal gochuudha qabnattee yaadda? Wanni guddaan rabbi nu haa gargaaru. Waan rabbi wanni sirreessin hin qabu hongee kanallee waaqan namarra kaasa rabbi hongeellee nurraa kaasuti. Ittaansuudhaan immoo ummati Oromoo yoo walii yaade waan walii godhuu hin dandeenye hin qabu. An kaleessa boo'eera maaltu na boochise seeta. Karaa deemaaf hiriyyoonni isaa ijoollee Wallagga keessa maatiin irraa osoo akkam miidhamu osoo akka rakkatu ummat keenya ka Boorana kan bararra jedhanii rakkoo naganga'u odoo warri jiru ummat warra laalu rakkoo aganga'u ummati warri keessa dhalate odoo waan agana kee jiru ummat kana ammoo birmatanii dhufeechuun foonummaan itti dhaga'ame hangaf keenya beela jedhanii agani dhufuun irraa ani dhugaa waaqa aga nafseen kiyya lafir jirtu hin dagadhu ijoolletan hin boo'e. Dhugaa kee. Nama jechuun akkas nama jechuun. Immoo ummatee Oromoo ummat keenya kan Boorana kan bararuu hin danda'a. Maalinaan walii dhaqqabu walii yaaduuf wanni guddaan waaqii nama haa dhaqqabu waaqii nama godhe wanni cifaa salphaadha. Ummoo waan qabu walirra ejjanii ummat buqqaa'e kanallee jaaruu yaaduun waan qabu yoo namni walii birmate womaa miti hin jijjiirama hin darba bori. Wanni guddaan tokkummaadha. Walii yaaduuf yoo walii dhaqqaban ummanni cal'iseera waan ta'e hin beeku dhuga waaqaa. Awwaan ummati cal'iseefillee hin beeku ka birmachuu jirullee birmateera garuu aga guddinna keenyatti aga bal'inna keenyatti birmannaan sun ga'aa miti yaada. Dhugaa keetti dhugaadha ga'aa miti kanaaf uummanni ammallee dammaquudha qabaadha dhaamsi kee. Ummati Oromoo dammaqaa waliif jirra yoo inni nutu waliif hirkoo kan waliin dhaadatu yoo waliin jenne ummat Booranaa. Akka dhaqqaban bakka jiranitti akka sagalee walii ta'an tuffii hin qabu nam rakkate birrii biyya keessa birrii dhibba lamas taate kan qabu diqqaadha kan hin qabne immoo guddaadha. Namni waan qabu walir buusee uummat kan birmate hin darba wanni hin darbine hin jiru. Hin beenna rakkoo gara Oromiyaa hunda keessa rakkoon akka jiru beenna. Garuu akkum jiruun namni walii yaadee kaanis walii odoo dhaqqabe gaariidha dhee yaada. Wanni an uummata Oromoo dhaamachuu danda'u maaloo walaa caqasnu walaa gargaarru borseenan nam gaafata gaaf booranii beelan du'e
mee atumaan gootee wanni jedhu sammuunis seenanis nam gaafata. Dirqam keenya abaanuti. Tole dhugaadha immoo egaa uummanni Oromoos dhaamsa kee kana dhaga'ee akka birmatu abdiin qaba. Uummanni keenya biyya keessaas biyya alaas uummanni miliyoonamni kana utuu jiru qaamni keenya hangafni Oromoo beelaan dhumuu hin qabu. Nuuf waadhaadhaa dhaamsi jiru. Anis gama koonii si gargaaree dhaamsa kanan dabarfadha. Yeroo kee aarsaa gootee sagalee uummata kee taatee sagalee bilisummaa Oromoo wajjin haasaa taasifteef aartistii immoo guddiseen si galateeffadhaa ulfaadhu. Galatoomatilleen horii bulii naa deebanii uummata keenya iyya sanillee nag dandeettan waaqi sanolee naa jiraatu faaruu immoo hojjannee jira uummata kanaaf arrooyyi ka'eedhu. Rakkoo dararama ummati kee jiru hamma danda'uun dandeetti kiyyaan ummata Oromoof ibsuuf yaalee jira gama sirbaatiin faaruutiin godhee mee arrooyyeedha wanni suni kee ollis wajjin hojjannee nama furtaanee sanis ummata Oromoo birnaa dhaqqabsiisi galatooma huraa bula. Tole anaa dhufu nagaan kottaa ulfaadhu galatoomi ayyee. Ayyeeshi.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatooma. Sagantaa keenya gaafa roobiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.